دلني خرا أجري فيه وقفت نوتس بيا باني بتأني قرتي ركتو قد مبدي هواسة خينيا خمبرتي هواسة خينيا خرورة ملي ندلي هواسة خينيا خمالي بكم رولن مالي بك هذا يفوق البيهنتو رولي يجو حتى مني برتي جارتي أملا غاري كبدي فيتي المانك يوم بركلرا كم أكته قبل لالتي هذا لالا المانك يدابنا كم أكبات بك كمان قرتي هذا يفنيان كرت takapa hada fi abba danja hada fi abba kan yadi kama gona hawasan baratini hawasan mutumma durali irra dalagu ture tokko ege sigiti alfate namni kun amata ko dasabbe kici dabaran mata ne satille responsibility mata isa qabat abumman fadisunu wan sibatu sibbe farena ke jette regese namni akka shayyati khajella bareki na haje duru jetti namni sirre ijala sibbe namni sirri si yaadullee ni jiru booda digaafatu mataa seeti akii qabaa jechuudha akkas digale sani akka oromoon jette hoolaan abbaa gaarii qabu duma ala saayir rafaa jaanii sababni an kana fakkaatu kanaaf takkaffaadhaa fi abbaadhaa lammaffaa matuma nama saniitiin hayyaadha kabbaadha ifama goone biyyate hayyaadhaa akkasiin haala dal fi gabaabsaa yaanaa dubbi haala rabbaa kanya wallaala raalalne wallaalli kaanyin qabu garuu immoo dhiifama goone jennee achiin warree jirra garuu dubartiin teenya yeroo ammaa kanatti hundi singil maazar immoo singil maamiidha Ameerikaa, Awustiraaliyaa, biyyoota keessaa, biyyoota alaa bakkootatti singil maazar immoo singil maamii yaadini addaan hin beeku asirratti dhiifama naa godhaadha singil maamiidha isaa ta'e jala akkasuma qabaddu ni beekane singil jennaan beekan hayyee duuba yaabaleessa kiyyoonna kun waan waa kana babadhise dubartiitu harka gartee dhiiratti ooluu dadhabe moo dhiira qabachuu dadhabe moo guddisaa badduudha moo antiyya afaan na wallaaltee xixiqqima afaan wallaalee zawjee dhaabbachuu jira filannaa dhabee wanna kun maali mee gaggabaabsi hin daddareessin asirratti dhugaadha dubartiin harmallaa akka afaan oromootti harmallaa taatee dhumte jechuun dandeenya gariin ka'ee oromoos bahee garin khairu mis bulti khasabe garin isneeru ne heddu to kasitta wajjat sababni gudda miliyan berbata pakai sa miliyan jatamar malla ka badu sudade ne sababni gudda kana te mali de ita khatakafu de lama goda buda halama goda sadi goda buda jeti yaad akka khayyet wonu ma shari'a dirita ka afur hafu jette kharagote balakna kana hanbisu jal kam maratu digale bala irde nibi jaati takka qofa fuutee taa'uudha lama godhachuu dhabu sababni shari'aan wanni afur fuudhaa jettee fuudha koo akkanaa kana ati harmallummaa ka baay'isee jechuu biyyaa miti sababni harmallaan itti baay'atte jechuu biyya laal sababni harmallaan itti baay'atte jechuu biyya malee nibi magaa fakkeenyaaf waan takka siyaa himu kunne ati amma gaafa ijoollee dura lafaa ol kaatu yoo xiqqaate sorry anak dosi mal tu kena budi hai saya ada cuba deh di malah harmalla bagi harmalla aja nih ya tapi jam sih itu seru tim sini mal tu sana aja mal tu budi ke saya sahaja tu amas wallahi ada apa sehingga radu file agar te aku menurut tes dah beri wah budi dalam teman ben dua ratus hidup betul dah Ummanni gari beeku danda'a kabajaan jaartii walii qabu qaceellotti hin beeku siigalu jira akkamitti akka haadha manaa kana qabatan akkamitti akka abbaa manaa qabatan tunis rakkoo takka waan achirraa nu dhufe fakkeenyaaf nama keenya waggaa keessummaan sun dhufte yoo jaarsi dhufee si bira taa'e alla gogaa nama nagartee yookaan biraa naam faa jaanii nagartee wal qaanfatan jaarsumaa fi jaartii ta'anii agartee walii ooduu faa barbaadan yoo wal jaalatan aboo kana gubbaa irratti nu jalaa fudhatte kana gowwaa kun jaartuma jaalataa siin jaan agartee arraba kostarii jira jechuudha. Gara biraatti ilaaliti siyaadu fi gaafa ati ijoolleedha nam shan jahaas jaalatu ture fedhan irra wallolanii dhalaan gaafa san qaaliineef duuba deebisi ilaali amma dubartiin waan guuteef inillee funyaan irratti hin deemmate yaa'e deemboo sagaltuu haadha jala ciisaa yoo dubbii takka goote agartee duubuma sirra barbaadaa jechuudha sababni tabraa alaadila isa eeggatu jira jechuudha dantaa akkasiin qabu duraanoo yoo ati tumte gandi keessan horillee titi jedhuun waan fedhan irraa fudhan gajjeetuma si akaafee ooyiruu teessan si qoteetuma si jala deemu sababni dubartoonni hedduun hin jirtu harri inni deemu hin jiru jechuudha takkitti ati fuudhatan qaalii fuudha jechuudha dubartoonni heddummaatu sababni isaa sababaa bultiin mana keessaa diigamuutu taatee jirti
namu funyaan irratti hin deemate jechuudha amma dhiiramoo dhalaatti miidhamoo dubartiin miidhamoo sababni osoo inni jaartii qabaa beektu tabira alaa jaalatti yoo isin safaaxaa goote inni hiikuuf deemu jechuudha safaaxaan takka illee hin jiru siigalee hedduumminni dubartiidha bultii manaa keessatti illee dhiibbaa fidee jira jechuudha afirra waan takka siyaa haasuu intala takkaattu ashariyaa mormonni joo wanni beekumsa gahaa qabu alhamdulillah abshir intala takkaattu hara masgiidaa deemuu jira imaamtichi khutbaa godhuudhaaf beekta isinis harmallaadha sheekha jettee guyyuma qiyaamaa wal arkuu jiraanne jetteen naaf ati yoo ati ibiddan seenu intal maaliin balleesse jennaan ati sodaa jaartii teetiitii fi minbara irratti ol baatee shari'aa dhalaan afur fuudhaa jette dhiira masgiida mataa dhaabee taa'usan maaliif fuudhaa jettee ittiin himne nuti akkam taanaa akkam abbaa akkam arkumaaf jiraatan jette saniif irra sheekotiin sodaa afur fuudhaan jaan masgiida tokkotu rabbisa taatee dargaggeessa kan jettu jaartii qaceeluma jaan dhalaa qaceelaa jaarsaa fi malee afur fuudhaa kana hedduu dhageenye nyaata fi kannan nyaata jaartii sittiin kan guyyaa san akka waa'ee kanaa dubbannaan bar dargaggeessumaaf rabbi jaartii isin yaa kannuu jee du'aa godhe sheetichi gisee mana galu jaartiin nyaata kannuu jettee maal tiin kan maaliif naan kanneen ati du'aa waan gootu dhabdeetuma jaartii rabbi isin yaa kannuu jettee du'aa gootaa haybar dargaggeessaa uummanni fuune maal rakkoo qaba jennaan bar malaayikaan walaka mislii siin jedhii barii siifillee akkasumas siyaasa eegaa hoggotu waa'ee namaa gootu malaayikaan namaa godhan jaamu jaartii haarii waa ayyee yaada gabaabsaa yaadna keenya osoo babal'ate yaada afaan oromoo kun bal'aadha nuun fuudhee yeroo sii galtee haa gaafii biraatti dabala mee haala kameen dhuga amma bultii barakanni dubbii galtee bultiin tun akkanatti woloo na godha tumaanuu sayin allaayinaati Ifiifoo si godhaniitis ustaaziyyee fi si godhaniitis TikTok irraa buleetiin dhufe amma ifiifuu biiroo keessan jiraa beefi dalagaa hin deema amma kana booda guyyaa lama booda beeysa ajaa'ibaa deema oloo godhaa jee ittiin sirriitti baatan godhin ayyee haasi godhani godha ispiin qabuun malee miidhaa kamaatu nama kadhatu si rakkataan fedhallaa sadarkaa rakkatatti hin buufatan qabu buufatan uummata ajaa'ibaati uummata jaahila booda zamana booda deebi'a gaafa qiyaamaa zama san keessa jirra jahiliyya deebi'a jira zaman nama rakkataa jiranii qabee qabu buufata sadarkaa namni keenya kun zamana ajaa'ibaa keessa jirra kanaafin hin kadhatti siin jaa gornaa kafalanjeetii san gornaa kafalanjeetii bara ayyee gaafitti kumna abdiroonni kiyya imaamuddin kiyya duuba ammaan sana walli tun baay'atte bultiin tun zamana gartee wallaala haadhaaf abbaa keenyarra amma namoonni baay'een namoonni baay'een ammoo akkanatteeni nuti haadhaaf abbaa galata dhabdee fi ni jaalannaafas hin jaan akkasii miti irrira qabnu walitti himuun wal xiqqeessuu miti haqa walii wal dhoorkuu miti nuti zamana wallaala warra keenya wallaala irraa dhufne wallaala jechuun waan nuti kanneef miti hawaasa baratee miti diiniin qaban barumsa idileen qaban dhuga akkasuma bar hagaran bara dammoommaan kiyyan baran an barumsa gahaa qabaaddeetiif si galtee hatta fahamiin an qabu tana yeroo tana keessatti yeroo tanaaf anaatu dhufee yeroo tana keessatti anumaati yeroo tanaa wajji wal faama beekumsi nama kun wallaba si galtee akkasumaami akkuma gartee tartiibaan quraanni bu'ee beekumsa yeroo sanatti wajji wal madaalu akkasumaami tanaafuu immoo beekumsi yeroo tanaa anuma qofa isinis beekumsa yeroo san keessatti tarii shaaqira akka ta'uu dandeessi yeroo san keessatti waliin madaallu jechuu kiyya ammoo warra wallaalaa sanirraa gaafa dhufne wallaalummaan san nu sorruufuun takka na qabatti jechuu haadhaaf abbaa waan ta'aniif irraa fudhadhe garuu immoo amma sadarkaan ta'e harmallaan tigeenya harmallaan jirtu keessatti biyyi dibatu jirti dhugaa feetaame harmallaan biyya balleessaa jirti harmallaan hedduu biyya balleessti haramaa taate duuba harmallaa tana akkam godhuu qabna harmallaan tuni akkam godhuu qabna gaggabaabsi akkam godhuu qabna fitinaa bar fitinaa maabuddin kutafa torkisi qabe maabuddin wani si godhuu qabu harmallaa Assalamu alaikum. Waalaikum salaam harmallaa maal godhuu qabna tifuuf ustaaza kiyya Ittiin fufaatee billa aleeka hoggaa gabbuu feete nutti himi gaa'ibtura reefu lafan nu hartee kutte. Sorry, la miti wallahi ilaal mitoorki silkii lamaan qabaame tokko irraa sitti hawwiladheetiin sun dhaame akkasii zeeroo taatan. Hayyee amma gaafii ati na gaafate deebisuun dura. Gaggabaabsi immoo gaggabaabsi haadhota harmallaa nama maal godhuu qabna? Maal godhuu qabna? Maal godhuu qabna?
hayyee dhugaadha wallaahi waan sirriiti ammas. Osoo sun taane waan dhugaati. Waan dhugaati. Harmallaa fi dubartiin hiikamte heddummaatti namni waluma fuudhaa baate sadii wajji jiraata walii kee. Ani amma deebii kana deebisuun dura. Baar. Wanta kan jubaadha yaa jaartii xiyyata fuulduraa yoo as keessa jiraattillee hin beeku. Yaa bareedduu gashti wanni siin jiru gurra banadhu na dhaggeeffadhu ani afuriin fuudhaan jedhan. Garuu takkaffaan sihii hooggantuu fi jechuulleen sihii ani afur nin fuudhaa siif ni taahii jeetiin gaafii gaafadha. Tanaaf taha jettu lakkoofsa takka haa tuqattu. Amma baqqeeta kan nabdu iddoo isaa sakiyyatis. Inoo laal. Tanaaf taha jettu. Inoo tanaan ta'u jettu hawaalee. Maal boonadha ustaaza kiyya laal. Harmallaa ni dhugaa fuudhuudha gaa. Fuudhuudha kanuma furmaanni. Furmaanni shari'aa islaamaa bira jira. Ana akka kiyyatti. Fuudhuudha rabbi jirtu. Afur fuudhuudha. Sila akkanatti biyyatti zinaadhaan hin baddu dhugaa deemuudhaaf. Wallaahi dhugaa feetatemi. Lafti baddee zinaa haraamii fi rahamanni dhabamuu kun sababa zinaati. Namni zigaan labbee katti yaa'u kun sababa gartee namni dhaan hiikamtee irraa zigaal keeti. Wanummaan gabaabsee kan isin je'eef dubartiin heertee fi dubri walqixa zigaal hin qabu amantanis amanuu baatanis isin nama dhugaa isinitti haasa'uu feetan. Dubartiin heerumin hin heerumin osoo waan feetee utaatee ni zigaalti. Ni zigaalti. Dubartiin heerumtee baate immoo zigaal hin qabdu. Gositti maame kanaafuu harmallaan baay'achuun biyya abbada dhaloota abbada lafa abbada rabbi waliin bunaa jechuudha. Sigaltee kanaafuu afur fuudhu shari'aa fakkatee hin didin obboleetti diyya. Aansilaa dhiirri itti naa kana diyya nama afur dubartii moo rabbii ijoo sosan akkasumaame nama aansilaa afur fuudhu jaartiin kan walqixa hiiku qaba. Hiiku qaba akka diyya. Amma gisa kana jeerarra galuu danda'an. Naame. Kuulee takka bareedduu. Tahin heerumin dubrummaa takkabdu fuudheetuma sadi ammoo rabbi acha harmallaa fuudha. Walgahee garuu qabeenya rabbi sii kan obboleessa fayya. Afur hayi qabeenya ni dalagattiisiinis dalaguman itti godhaa maali? Wayinan qallabaa? Ta'u qaati sheekha ustaaza maal qabu ustaaza jechuudha. Dalagaan itti godha rakkoo takka hin qabu. Dalagaan itti godha rabbi sii alaa amma rabbi sii alaa jettu rakkoos takka tuqqi isaanumaan dura fuudha ammas. Ayyee usaa cofa dhaabbata amma si fuusisu iyyaan oguta kee furmaata biyya barbaadaa jirra akka manguddooti. Assalamu alaikum. Ustaada shari'aan akkana jette shari'aan takka dura dubrummaa fuudha takka harmallaa fuudhaan jette shari'aan sila. Hin fuudhinaan jetti duba jechuun ati gaafate namaaf na gaafatte diddaa qabdaa mire hin fuudhinaan jetti. Hin fuudhinaan ragaafate. Wayye. Wayye. Kanaaf. Eeggadde. Kullee Yusuf eeggaddeetiin jira. Akkamitti eeggatte obseeddee dubbata? Okkee dhiifama maalash. Abbaa manallee on dhabe mana kiyya sirsiraan adda godhuun wallaalana harmallaa bayyanaatu rabbii tokkicha beeku. Harmallaa kee qabdi dhiiga. Wallaahi tartiibaan ejjannaa kaasawa. Amma furmaata barbaadaa jirra malee ustaaza kiyyatillee ijoolleedha beekte sin beeka. Waa'ee si buusu irratti miti. Atis naannoo bakkuma nyaatte hoqqata. Atillee rabbi si haa jaaru, anillee rabbi na haa jaaru. Warra kas jiru illee Harmallaa kee taasisaa deetii keessa gochi kajaan sanii bara. illee nama fuudha fedhaa jira wallaahi. Namni keenya hoqqata nyaabbette ustaazaa fuudhaa uni jaare. Lakkee kuulee wallaahi dhuga baantaami. Fuudhu numan fadhaa garuu Oromoo keessatti ustaaza ta'urra gartee durriyyee ta'utu irra caalaa ni beektaa? Mama bayar mak garto rabbi bilang bayno wala maaliif hin beekanna bakka amma fakkeenyaaf biyyoota biratti nama maaster qaburra nama gartee ustaaz jaamu kanaatu irra kabajaa guddoo qaba mariifillee waa hundaafillee nama san barbaadan namni keenya immoo garuu ati xiqqoo maqaatiin qabannaan nama keessa baatee jiraachuu qabda bas waa hundaan akka waan maleekas ilaala akka waan maleekas ilaala yoo jamma hijaba qabattee qabattee hijaba qabattee qabattee namarta fasin jaani manna kan jiru bodafa kana bodafa manna kan jiru bodafa pada bakka bodafa kisho din kana sirriitti gaffageenya namni Ulle sagantaa akkana kana gizee fiddu fuuldura maanatti inni akka ajaa'ibaa kanatti qophaa'ee sii dhufa wallahi waan ajaa'ibaa jira bakka dhugumaa bar amma inumaa jalqaba maalirraa kaasuu qabnu ture beektaa
bultiin uummata keenya kanaa maaliif diigameessi sababni diigameessi isii maalii kajoorraa hoo qabnaa beeku. Wal gaafachaa jira gaafadhu maal wal gaafadhu. Maal gaafattee yaane sagantaadhaan naaf hirtee callettee ol lafitte yoo militti qophaa'e. Ayyee dhaabbadhu amma sitti namaa. Wanni eeggate viidiyoon tokko akkana bultii na diigee innoo. Mootii seenaa waan takka jecha tokkoon dubbaddaa mootii seenaa biibii ilmoota eenyu biifama. Nama keenya ammoo wanni nama keenya kuffisaa jiru. Dubraatu waa'ee bultii intala lama keessattuu nama keenya hubannoota qaban namni keenya harkara dhageetii fedha. Mee ilaalaa miidiyaa kan isinis fayyadamu jirtan miidiyaa irra kanarraa uummata kan ajaa'ibsiise. Intala dubraata ta'e heerumaniitu intala fuute waa'ee bultii gorsa waan san garteeti waan si ajaa'ibsiisu. Gartee dubattee ni koble wallaahi ni koble galtee duun koble namni keenya dhugatu malee bareedu keenya dhuga jettee jaalin gobasiitii jedhu jetteeni. Intalli duraa akkamitti intala bultii keessatti gorsuu dandeessi? Nuti gaafa duraa gaafa biyya jirru nama waggaa 50 fi 40 bultii keessa tureetu intala bultii seente gorsa kan dhageenye malee taleenjii bultii qabdu malee intalli duraa intala taan gorsuu hin qabdu. Zamana akkana garagalchaa tokko ta'e rabbii raabata nama godhu malee harmallaa wanni baay'isee maanni beekani obsa dhabuu. Shari'aa islaamaa beekan aadaan beekan safuun qaban ummata akkamatti qilleensarra jira tokko taane amantanis amanuu baattanis ummata tarbiyaan qabdu tarbiyyaa irratti hin guddanne zeeroodha. Ummata akkamatti nagaa fayyaa boonu ka uffata qofaan boonu ka waan takka hin qabne zeeroo ummata takka hin qabneetu boona jechuudha. Boona qalbii qabna namni boona qalbii qabu kasaara maal wallahi dhugaa kiyya nama boonuma tokko nu godhiise rabbiin kun ajaa'iba. Akkasitti dandayyaa si gartee jaarsaa gaccabuu tanaan jaarsaa gaccabuu jaarsaa ajajamu jaarsaa waan takka takka fudhachuu akka nama agarre fudhachuu wallaalummaa beena dorgommii seenna jaarsaa wajji abadan dhalaatan yoonni karatti bultii keessaa baasee harmallaa baay'ise dorgommiidha maana dhoo itasin dhawaa kun dorgommiidha an mirgan qabu dorgommiidha abbaan manaa shufeeraa jechuun beeytu jaarsaa wajji dhaabbatee karakkaruun dorgommiidha mirga isii kabajachuu barbaaddi bultii isii keessatti bultii isii keessatti mutkun sagaleen isaa sagaleen beelan indagamu takka takka daawwa dagamu lakki ni dagamu itti fufi aywa hin dorgomina bultii keessatti obboleeyyan keenya waasiniifu wanni harka irraa hin isinii hojjetu ani gaafa duraa dorgomtuu ture bultii keessatti maal holla waan inni dabra nama himuu diiru maal dorgomtuu ture hedduu dorgomtuu ture amma immoo dorgomtuu miti bultii ta'e keessatti biyya san akka dorgomtu maaltu si godhe kulle maaltu fara dorgomise ijoollummaa fi bilchina dhabuu fi dorgomtuu ture waan si mudate oromoon danyaa afaan akkattee teesseeti akka sheeqa maxxantee laal shariifaa fakkaattee funyaan irra kaattee itti ibdoosite waa irra dabarte namaa himuun barumsa akka namni achitti hin gufanne taasisa. An dorgomtuu ture bultii keessatti ijoollummaa maraattuu keessan ture yoo inni gachiisee gadiin ciisee heestiidhaaf si ga'e wallahi laazim nyaata godhee duroon kahaa duraa gara galeetiin akka fadhataa mirga qabu mana kiyya keessa jechuudha sun dogoggora cimaa dogoggora amantii amanu baattee jaarsaa fi hiriyaan hin dorgoman nam tokko hiriyaan kun dorgomu fakkeenyaaf ati akkas jetteen akkamitti akkas hin jenne hiriyaa ta'ee wajjin dorgomin habiibati hiriyaa ta'ee wajjin wal dorgomuu qabdu hiriyaa jechuun qabeenya rabbi sii kenne yaada walii kabajattanii wajji deemuu qabda malee isin akkas goote an akkanaan ta'a gaafa sanatti dhufne an akkas ta'e maaf hin dhaqe yoo jettee ati dorgommii keessatti fakkeenyaaf amma ati dhaltee hiriyaan ta'e takka hosa dhufuu baatte anillee irraa hina ho'aa yeroo xiyyaratti dhufne akka hin dhalee ootte dorgommii keessa jirti. Namni yeroo baay'ee ganaaf fuuldura jiraatu sadhiisee alaa jambii godhee takalee sitti dhufuu baatte san ati itti dhaquu qabda. Nama sana jeeftee hariiroo ganaa lammata dhufsan itti fufsiistee jechuudha nama cimaadha jechuudha. Gaafa hiriyaan biqilaa dhalteeratti dhufne anillee ittiin dhaqu dorgommii keessatti isii hojii dorgomaa jirta jechuudha. Akkasi hariiroo itti fufsiisuu jechuudha. Eeshi itti fufaa. Waan ati jette kanarratti fuullee teenya. Biyya taraati yaana guddisiga.